Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa har'aaf harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaan loltoota mootummaa haleeluu ibsuu isaa itti fufe. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaa seenuun gaafa guraandhala 14 bara 2026 haleellaa cimaa raawwachuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa 11 ajjeesuu fi 7 madeessuu isaa himeera. Kana malees dogdoqqee dhiyeenya kaabinootaaf kennamte dabalatee uffata waraanaa 56 fi galaa hedduu irraa hiikkachuu isaa hime. Guyyaama kana naadhuma kana magaalaa Giwwee jedhamtu seenuun tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa 2 du'aan adabuun qawwee keemmii 1 irraa hiikkachuu isaa himeera. Waboon zoonii kibbaa kun tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhatu cimsee itti fufuudhaan guraandhala 15 bara 2026 godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda burqaa Arbichoo keessatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 4 ajjeesuun 5 ammoo madeessuu isaa hime. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo qawwee keemmii 2 hidhannoo mudhii 2 fi uffata waraanaa irraa hiikkadheera jedha. Oduu wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kibba ba'aa godina Arsii ba'aa Naaseeruu Abbaas gandaa Barakat iddoo addaa Dibaa Abbaa Qaasib jedhamutti tarkaanfii humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota mootummaa 3 ajjeesuun 2 madeessuu isaa himeera. Oduu keenya itti aanuun Faayisaa Leellisaa balaa tasaatu isa quunnamuun dhaga'ame. Gabaasa argameen Faayisaa Leellisaa halkanneen gaddaa galgala naannaa sa'aatii 6 walakkaa irratti machaa'ee osoo konkolaataa oofuu naannoo Jamoo Mikaa'elii magaalaa Finfinnee keessatti konkolaataa biroo rukutuun namoota 2 irraan miidhaa geessuu isaatu dhaga'ame. Lamaan keessaa tokko du'aa fi jiruu jidduu akka jiru kan himame yoo ta'u, kan lammataa ammoo lafeen isaa cabee yaalamaa akka jiru himame. Erga jararraan miidhaa geessee booda poolisiin qabuuf kan yaalan qawwee itti baafatee ari'ee deemee jedhan. Hanga ammaas Faayisaa Leellisaa to'annaa jala akka hin oolle marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodameera. Miidiyaa hawaasaa gubbaan jechoota of eeggannoo malee darbachuun kan beekamu Faayisaa Leellisaa akka fedhe ta'a jedhamuun qeeqama. Halkanneen gaddaa konkolaataa isaan namoota 2 rukutaman keessaa tokko akka du'ees kan himan akkuma jiran garuu odeeffannoo qabatamaan ergasii baheen jiru. Dhimmi kunis ijoo miidiyaa hawaasaa akka ta'u kataa'ise namoota sanneen erga rukutee booda kilaashii qaama seeraan to'atamuu didee kilaashii qabachuu isaatii jedhan. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaas baala gizee sirriin isa jechuun akkamiin baala gizee sirriin har'a Oromiyaa keessatti miidhaa geessaa akka jiru walii qoodaniiru. Faayisaa Leellisaas fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaan ergaa akeekkachiisa fakkaatu laachuun balaan isa quunnamuu isaa ibseera. Barreessitoota kitaabilee afaan Oromoo keessaa tokko kan ta'e Beekan Gulummaa Faayisaa Leellisaa halkan edaa machaa'ee konkolaataan nama 2 rukutee jedha. Barreeffama kaleessa katabe kanaan namni kun tokko du'uyyuu hin hafu jechuun tokko lafeen isaa daakamee waan ooluun fakkaatu jedha. Poolisoonni qabuuf kaanaan itti dhukaasuu jalqabee fiigee gale ka jedhu Beekan ammayyuu akka hin qabamne himuun baala gizee sirriin gurbaa kanadha jechuun himeera. Ergaa dhoksaa of keessaa qabu garuu Faayisaadhuma qeequuf kan akeekkate Jawaar Mohaammed gama isaan galgala edaa dhimma kanarratti katabeera. Bilchiginnaan namoota keenya hedduu waan fayyadde fakkeessitee miidhaa hamaaf saaxilteetti ka jedhe Jawaar mootummaan kan Oromooti jetteeni osoo hin hojjetin maallaqa itti naqxee osoo nyaatanii qaama hin godhatin quufanii akka diddigan taasisaa jirti jedheera. Itti fufees Jawaar barri keenya jetteeni miira of tuulummaa itti guuttee safuu Oromummaa fi naamusa namummaa dhabamsiiftee jedha. Dhimmi balaa guddaa hordofsiisuu akka amalu kan akeeku Jawaar kan fedhan saamuu ka barbaadan naanuun mirga akka ta'etti fudhataniiru jedha. Qabeenya daldalaa dafqaan horatee doorsiftee kadhaantee saamti ka jedhu namni kun qonnaan bulaa qeerraa buqqiftee lafa gurguratti ijoollee kaan keessaa gariin yeroo adda addaatti guyyaa adii nama ajjeeftee adabbii tokko malee burraaquu irratti argamti jedheera. Gochaa boqquu isaan hojjetanii normii akka nu taajjabu Oromoon akka boquun cabee deemu godhaa jiru jedheera. Darajjee Raggaasaa akka jedhamu fayyadamaan feesbuukii Faayisaa Leellisaa kaleessa balaan konkolaataa mudatee asumarraa argaa jirra jedha. Balaan konkolaataa biyya keenyatti lubbuu lammii teenya jaallannu meeqa akka balleessaa jiru dhaga'uuf arguun gurraaf ijaaf waan hin tollee jedha. Namoota konkolaachisaa taataniif konkolaataan deemtan ana dabalatee ammeenya akkasiirraa nu haa baraaru ka jedhu namni kun ergaa isaa akka gadii kanatti ibseera. Mucaan kun illee jecha isaa hin eeggatu balaan konkolaataa isa mudate akka waan addaa goonee odeessuun dhugaa jiru himuuf yookaas miidhaa ga'eef gadduu osoo hin taane
jibba Faayisaaf qabnu ibsuu qofaaf jedhee nama akka jedhu Darajjeen namoota balaan irra ga'eef ka balaa geessise illee Waaqni isaan baraaru jedheera. Faayisaan dhimma kanaaf deebii kenneen ijoolleen maskaramuu gammachuudhaan lafa dhidhiitaa jirti jedheera. Kun balaa tasaati waan ta'eef atis boruu ni argatta jechuun gabaabsee ibseera. Barreeffama Faayisaa kanarraa balaan akka isa qaqqabe kan nama hubachiisu yoo ta'u, dhimma kana namooti bifa hamaa ta'een dhiyeessuu isaaniitti akka gadde himeera. Oduu keenya itti aanuun Jawaar Mohaammed yaada caffee Oromiyaa irratti kennamaa ture ilaalchisuun Kush Miidiyaa waliin turtii taasiseera. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa walgahii caffee Oromiyaatti bana taa'ame irratti rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuu himuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii akka fudhatan dhaadatan. Jawaar deebii dhimma kanaaf kenneen Oromiyaa keessa ka jiru cabiinsa seeraa utuu hin taane kufaatii sirnaatii jedha. Akka Jawaar jedhutti rakkinni Oromiyaa keessaa ulfaataa ta'uu amanuus mootummaan furmaata amansiisaa kennuu irratti ammallee dammaqaa miti jedha. Yaadni obbo Shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa qormaata olaanaa nutti ta'eera jechuun dubbatan rakkinni naannichaa wal xaxaa dhufuu isaa akeeka ka jedhu yaadni Jawaar dhimmoonni kun ammallee furmaata akka hin arganne akeekeera. Walgahii caffee kaleessa dheengadda taa'amaa ture irratti dhimmi nageenya naannoo Oromiyaa mata duree ta'ee dhiyaateera. Yaa'ii kana irratti gabaasa hojii raawwii mootummaa naannoo Oromiyaa akka dhiyeessan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoon nageenyaa ammas Oromiyaatti qormaata gama tokko ta'e akka itti fufee dubbatanii furmaata isaaf hojjetaa akka jiran amaniiru. Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuu hin dandeenye akka jedhan obbo Shimallis haalli naannichaa hanga humna isaanii ol ta'aa akka jiru ifatti himan. Rakkoon nageenyaa kun akka ammaatu taasise ammoo qaama humnoota badii jedhanii waaman ta'uu himuun humnoota kana irratti tarkaanfii akka fudhachaa jiran ibsanis jarri kun eenyu akka ta'an garuu maqaa isaanii hin eerre. Oromiyaa keessa amma akka jiru kufaatii sirnaati ka jedhu Jawaar ammoo seera dhabdummaan babal'atee sirna raasaa jira jechuun himeera. Utuu rakkoo seeraa jiraatee poolisii abbaa alangaa fi mana murtiin olaantummaan seeraa kabachiiftee hiikta ka jedhu Jawaar har'a garuu jarreen kun humna akka hin qabne aangaa'onni seeraa ol ta'aa dhufuu isaanii Kush Miidiyaa irratti dubbate. Kun ammoo seera dhabdummaa babal'isuun kufaatii sirnaa itti fidaa jira jedha. Oromiyaan harki caalu keessatti baadiyyaan Oromiyaa harka mootummaa jala hin jiran ka jedhe Jawaar sirna bulchiinsaa ammaa laamsha'ee jiraachuus himeera. Har'a naannoo Oromiyaa keessa waraana raayyaa ittisa biyyaa bobbaaftee furuu hin dandeessu ka jedhe Jawaar Oromiyaa keessatti waggoota dheeraaf komaandii poostii labsuun furmaata fiduu akka hin dandeenye hime. Har'a Oromiyaa keessa mootummaanis ribee lolaanis baay'eedha ka jedhu Jawaar eenyu akkasii ajjeesuun maaliif akka duutuyyuu hin beektu jedha. Bulchiinsi aanaa maallaqa si gaafatee yoo sirkaa dhabe maqaa sitti moggaasee si ajjeesuu danda'a ka jedhu Jawaar sirna dhabdummaan akka dagaagu ulaa saaqeeraa jedha. Qondaalonni mootummaa garuu yaada Jawaar kanatti waliin galan. Walgahii caffee kaleessa dheengadda taa'ame irratti obbo Kaffaaloo Tafarraa deebii kennaniin rakkoo nageenya Oromiyaa furuuf humni nageenyaa bobbaafamuu himuun humna nageenyaa cinaa dhaabbatee uummanni nageenya isaa mirkaneeffatu jedhan. Rakkoo daangaa irraan dhaga'amu ammoo hanga dubbatamuu hin ga'u jechuun ka daangaa Amaaraas ta'e ka daangaa shanii mari'annee furmaata itti laannaa jirra jechuun laaffisanii bira darbaniiru. Dhimmoota nageenyaa ilaalchisee qondaalonni mootummaa fi Jawaar ka dubbatan dhimmoota tibbanaa irratti ijoo dubbii ta'eera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.